akkam jirtu kabajamtootaaf daawwattoota keenya oduu irraa keessaniif dhiyeessuu an meera Oromooti. Gorsa muummicha ministeera Itoophiyaa fi hoogganaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ta'e obbo Abbaay Tsaayyeen walgahii magaalaa Hawaasaatti gaggeesse irratti haasawaa taasisaniin tuffii dhaaba dimokiraasummaa uummata Oromootiif qaban ifatti calaqqisanii jiru. Hirmaataa walgahii sanarraa ture toora sarara bilbila keenyarraa dubbisnee jirra. Hello, indagamu? Nidagamu. Mee walgahii sanirraa maal hubattan? Walgahichi akkam ture? Walgahii magaalaa Hawaasa irratti gaggeeffame sanii qaamaan irratti hirmaachuudhaan akkan hubadhetti gorsa muummicha ministeera Itoophiyaatii fi hoogganaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ta'e Abbaay Tsaayyee walgahii sanirratti waa'ee maaster pilaanii magaalaa Finfinnee wajjin wal qabatee ibsin achirratti kenne kanaan dura gocha yuunivarsiitii adda addaatti barattoota Oromootii fi hawaasa irratti ajjechaan raawwatee fi hidhaa dararaa raawwatame sun akka sirrii ta'ee fi ammas tarkaanfiin fudhatame sun akka itti fufuu fi dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromootis hooggantoonni harka keessaa waan qabanii fi maaster pilaanii kana hojiirra oolchuun dadhabin isaanii waan ta'eef isaanirrattis tarkaanfiin akka fudhatamu bal'inaan achirratti ibsanii jiran jechaadha jennuudhaan. Hogganoota dhaaba OPDO irratti tarkaanfiin akka fudhatamu dhaadachaa jira. Hogganoota irratti maaliif xiyyeeffate? Hooggantoota dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo irratti wanni xiyyeeffatee fi kanaan dura ergaa gocha farra dimokiraasiitii fi ergama adda addaa hacuuccaa karaa isaaniitiin ergama dabarsan san waan galmaan ga'uu dadhabanii fi OPDO gaggeessitoota OPDO yeroo adda addaa namoota ciccimaa keessaa rukutuudhaan keessaa hambisuudhaan warreen gaggeessitoonni amma jiran san erga dabarsuu waan hin dandeenyee fi karaa birootiin immoo sochii uummataa waan daangessuu dadhabanii fi uummata yeroo ammaa tanaa waan harkaan qabneef deebisee isaan kana sodaachisuudhaa fi isaan kan akka uummataan hoogganamuu waan hin dandeenyeef OPDO tuffachuudhaan yookaan amantaa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kanarraa dhabuudhaan uummatatti gaddabranii sodaachisaa adda addaa kan gaggeessan waan ergama isaanii galmaan ga'uu dadhabaniif jechaadha. Hoogganaa biyya tokkorraa wanni akkanaa ni eegama? Kana ammaan dura hoogganaa kana seenaa isaa of duuba deebinee yoo kan laallu taate waa'ee daangaa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin sabaaf sablammoota daangeessan keessatti akka sabaaf sablammoonni wal fixan lubbuun namaa akka dhangala'u uummata Oromootii fi uummata Sumaalee jidduutti godina Harargee lixaa naannoo Mi'eessoo Mulluu naannoo Bikkee Jaamuu fi akkasumas Harargee Bahaa naannoo karaa Baabbilee fi akkasumas aanaa Jaarsoo keessaa aanaa Mayyuu Mulluqqee Minoo iddoo Jaamuu fi naannoo Booranaas akkasumatti naannoo Kibbaa irratti uummanni Oromoo akka sabaaf sablammoota biroo wajjin walitti bu'ee diinni uummata Oromoo akka babal'atuu fi dhiigni uummata Oromootii fi hawaasni akka dhiiga wal gannaqan kan godhe harka guddaa kan keessaa qabuu fi seenaa kanaan kan beekamee fi kan ammoo manguddoonni naannoo sanii yeroo adda addaa kan gabaasanii fi hawaasa naannoo san biratti kan beekamu kan dhiiga gocha farra dimokiraasiitiin biyya san keessatti kan beekame ta'uu isaati. Walgahii kanarratti ergaa kana dabarsuun maaliif barbaachise? Ergaa kana kan dabarseef tokko baranaa filannoo biyyoolessaa waan gaggeessaniif jecha yeroo ammaan tanaa uummata harkaan qabanii kana sodaachisuudhaan akka uummanni gocha ammaan duraa san waan qabatamatti fixanii garsiisanii hidhanii tarkaanfii barbaadan hunda fudhatanii waan garsiisaniif sodaa sanirraa ka'ee uummanni akka kaardii isaanii darbuu fi irree isaaniitiin filamanis filamuu baatanis akka isaan bulchuu danda'an akka uummata doorsisuu olaantummaa isaanii OPDO fi uummatarraa akka qaban agarsiisuu isaanii fi ergaa kana dabarsee jechaadha. Mee uummata Oromootirraa maaltu eegama? Uummanni Oromoodhaa kanaan dura barattoonni Oromoodhaa gaafii abbaa biyyummaadhaa gaafachaa turanii gaafii abbaa biyyummaadhaa fi
gaafii waa'ee maaster pilaanii dachii Oromoodhaa muramtee karaa maaster pilaanii karaa magaalaa Finfinneetti muramturratti gaafii karaa nagaatiin gaafatan deebisaan isaanii rasaasa ta'ee dhiigni isaanii dhangala'ee kaan hidhee akka barbaade eega godhee booda dhiiga ilmaan Oromoo sanirra dhaabbatee dharra kan geeraraa waan jiruuf uummanni keenya waan jarri lola labsaa jiruuf jecha kana hubatee irree wal qabatee gaafii warreen gocha ammaan dura raawwatan sanirra akka seeraan gaafataman ka ammaan booda raawwatamuudhaaf labsamaa jiru kan ammoo irree wal qabatanii kaabaa fi kibbaa baafidee uummanni Oromoodhaa hogguu uummanni Oromoodhaa shawaan hogguu tarkaanfiin itti fudhatamu godinaaleen biroo dhaabbatanii ilaaluu osoo hin taane bakka jiran hundatti socho'anii mirga isaanii kabachiisuudhaa fi dhiibbaa isaaniitti deemu kana dura dhaabbachuu isaanirra jiraataa jechaadha. Kana wajjin wal bira qabnee yoo ilaalle hoggansi mootummaa wayyaanee garam deema? Hoggansi mootummaa wayyaaneedhaa garam deema jennee yoo kan ilaallu taate yeroo ammaan tanaa biyyattii san keessatti uummata harkaan qaban eega muummichi ministeeraa duraa Mallasaan eega du'een booda karaa hoggansa siyaasaatiin uummata hogganuu waan hin dandeenyeef uummata waan harkaan qabneef uummata karaa humna waraanaatiin humna militariidhaan bulchuudhaaf waan murteessanii ta'aniif jecha kana dandeettii kufaatiin siyaasaa isaanii ifatti waan jiruuf sodaan isaan uummata Oromoorraa bal'inaan qaban waan arganiif humna meeshaa waraanaatiin yeroo aangoo isaanii dheereffachuudhaaf tilmaammatanii kan socho'an waan ta'e ta'uudhaaf kufaatii siyaasaa isaanii kan agarsiisu jecha. Toora sarara bilbila keenya irratti argamtee haasawan wajjin godhuu keetiif guddaa si galateeffanna. Fuulduraaf illee rakkoo uummata Oromoo akka nu wajjin haasoitu abdii goona gama keessaniin galatooma. Isinilleen asirratti naa bilbiltanii naa feeruu keessaniin haalaan sin galatoomfadhaa galatooma. Oduun arraaf jennee dhiyaannee kana fakkaataa gama kootiin nagaatti.